Nagaan bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Jaalatamtoota, kabajamtoota, maatiiwwan obsee Elroo jalatti argamtan hunduma keessaniif hordoftoota chaanaala koo hunduma keessan jaalala kabaja guddaa isiniifan qaba. Amma ammaatti sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun kan na faana jirtan hundumti keessan galatooma. Har'a immoo maal qabattee dhuftee onaan jettan bu'aa gorsa abbaa fi eebba abbaa isiniif qabadhee dhufe. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Abbaa koo immoo waaqni umurii isaa naaf haa dheeressu. Koomentii jalatti siif haa dheeressu umurii jedhaati naaf kaa'aa. Akkuma kana laayikii gochuun warri abbaa keessan jaallattan faayidaa abbaa kan beektan yeroon kana jedhu abbaa ofii isa fooniin irraa dhalatan waaqayyoon caalchifadhaa jechaan jiru. Garuu waaqayyo jalatti abbaan ofii namaaf haa jiraatu. Kanaaf egaa bu'aan eebbi abbaa fi gorsa abbaa jireenya koo keessatti maal na fayyadee darbe maal naaf godhe isa jedhu wajjiniin ilaalla jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gorsa isaanii keessaa inni tokko abbaan koo akkana naan jedhu turan. Mucaa koo lafa kosiin itti gatamu ta'i jedhu. Jechuu dandeessu yeroon kana jedhu. Lafti kosiin itti gatamu foolii badaa qabaachuu danda'a. Kana kan hubate qobaaf gala jechuudha. Sa'aatii sanatti anaaf naaf hin galu har'a dhaabbadheen naaf galee malee jechuudha. Garuu waa tokko yeroo jedhan gaaffiin gaafachuun jaalladha. Abbaa maaliif akkana jettanii? Kun barii lafti kosiin itti gatame beektu gaa ani mucaa baadiyyaati. Gola hoolonni itti galan keessaa hanara muchumatti gatama. Manni harame hundi waan hundu achumatti waan gatamuuf gaaffii natti ta'eetu maaliif akkana jettu abbaa koo jedheen gaafadheennaan guyyaa tokko akkana naan jedhanii ilaamee mucaa koodhani egaa jireenya tarii ofii isaanii dabarsan keessattis ta'uu danda'a. Mee naan jedhanii lafa kanaa lafa lama ol bukkee qabanii fakkeenya naaf himani. Lafa manarraa fagoo tokkoo fi lafa kosiin itti gatamu sana wal qixaa fuudhanii natti dubbatan jechuudha. Lafa isa kanaadhaani xaa'oon ittiin nam'u yookaan immoo xaa'oodhaan irraan facaafamu sanyiin jedhan. Isa kana garuu jedhan isa manarraa fagoo jiru dirqama xaa'oo malee lafti sun ija gahaan godhu hin argisiisu jechuudha. Kanaaf akkasitti ol bukkee qabii fudhadhu naan jedhan. Lafti inni kosiin itti gatamu suni yeroodhaaf foolii ga'aa qabaachuu dhiisuu ni mala. Garuu gaafa dhaqee qotamee ijjirra facaafamu isa xaa'oodhaan facaafame caalaa isatu ija gaarii argamsiisa jechuudha. Isatu mi'aan sirriitti irraatii galfama jechuudha. Garuu baasii biraa inni itti dabalame lafti kosii hin qabne sun xaa'oodhaaf iyyuu baasii biraa barbaachisee jechuudha. Haa ta'u malee lafti inni kun garuu akkuma kanatti facaafame gaafarra faca'u ija gahaa ija gaarii argamsiisa jechuudha. Kana fakkeenya fudhatanii gorsisan naa kennan. Egaa hunduma keessaniif akka galuu abdiin qaba. Lafa kosii ta'uu jechuun haala hundumaa keessatti suffatamuun jiraachuu danda'a, lolli jiraachuu danda'a, waan baay'ee jiraachuu danda'a. Garuu waa tokko siin jedha. Ati ija gaarii qabda. Ija guddaatu sirraatii argama. Bu'aa guddaa argisiisa. Yoo maal taate akka lafa isatti uffatamaa jalqabaa sana yoo taate jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Abbaa koo immoo umurii isaa naaf haa dheeressu waan yeroo hundumaa jireenya koo keessatti gaafa waa tokko aaru gaafa jireenya wanti hunduu kallattii addaanii wanti ta'ee jireenya koo irratti dhufu kana yaadadheetaniin yaa waaqa abbaa koo umurii isaa naaf dheeressi ammallee jedha. Maaliif waan baay'ee irraa baradhe jechi kun jecha xiqqoodha. Salphaa fakkaachuu danda'a. Garuu jireenya koo keessatti bu'aa guddaa anaaf buusee jira jechuudha. Kanadha lafa kosii ta'e mucaa koo naan jedhu. Dhugaadha lafa kosii ta'uun barbaachisaadha. Maaliif gadi jechuun gadi qabamuun booda ulfinatti nama geessa malee salphinatti nama hin geessu, badiitti nama hin geessu, karaatti hafuutti nama hin geessu jechuudha. Kanaaf gorsi abbaa koo inni tokko kanadha jechuudha. Isa kan yeroo biraa immoo yeroo biraa itti isiniif fufuus nan danda'a jechuudha.
Inni tokko immoo akkana jedhu ture. Yeroo hundumaa dhugaa akka dubbadhu, dhugaan bu'aa akka qabdu, yeroodhaaf hadhooftu yoo taate boodatti mi'ooftu, boodatti dhamdhama gahaa akka ishiin qabdullee kana natti himu turan jechuudha. Waaqayyo umurii isaanii naaf haa dheeressu. Kan biraa eebba abbaa jechuun baay'ee jireenya koo keessatti kan na ajaa'ibu jechuudha. Ani yeroo xinnummaa koo baay'ee dabduudha jechuudha. Eenyumtuu ijoollummaa isaa keessatti amala garaagaraa qabaachuu ni danda'a. Garuu baay'ee natti eekamu, baay'ee na dheekkamaniitu ganama bariidhaan ka'u jechuudha. Ganama bariidhaan ka'aniitu ka'inaan jedhu nan ka'a. Haqqi margaddoos bareedduu ishiitii kutii fidi naan jedhu kuteen fida. Caammaa lukarraa baafatanii qabattoo yookaan saqqii isaaniillee hiikkatanii jechuudha. Caammaa isaanii hidhaa yookaan maasaraa isaa ofirraatii hiikuu ofirraa baasanii jechuudha. Akka kanatti garaan koo siif hiikameera jedhanii na eebbisu jechuudha. Natti eekkamanii ka'anii akka kanatti immoo na eebbisu turan jechuudha. Sagalee Waaqayyoo siif macaafa fakkeenyaa keessatti waa'ee gorsa abbaa fi yookaan immoo waa'ee abboomamuu yaadota garaagaraa iddoo kanatti yeroo biraa keessa seenee nan dubbadha. Macaafa fakkeenyaa keessatti illee yaadota kanaan kan wal bukkee jiran baay'eetu jiru jechuudha. Kanaaf akka kanatti na eebbisu ture jechuudha. Natti eekkamanii ka'anii bariidhaan ka'anii ka'inaan jedhu iddoo rafuuti nan ka'a. Marga bareedduu ishii kutii fidi naan jedhu. Achi marga bareedduu ishii kutadhee itti geessa. Akkaataa kanatti na eebbisu jechuudha. Garaa koo keessaatiin si eebbise, garaa koo keessaatiin si dhiise, garaan koo akka kanatti siif hiikamee si eebbise jedhanii caammaallee luka isaanii irraatii baasaniitu na eebbisu jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade eebbisuunii fi gorsisuun har'a lafan jirutti waan baay'ee na gargaaree jira jechuudha. Innis inni gorsisuun lafan jirutti kallattii garaati wanti kamiyyuu yoo jireenya koo miidhuu barbaade yeroon gorsa sana keessa ta'u gaariitti naaf jijjiirameetu na dabarse jechuudha. Na dabarsaa jira. Eebbi isaanii sun immoo natti gaddanii ka'anii akkaataa kanatti na eebbisuun isaanii manan jiru keessatti illee yookaan lafan hojii koo jiru keessatti akkan sirriitti nagaa argadhee jiraadhu naaf godheera. Waaqayyo jalatti eebbi abbaa ofii warra ofii bu'aa guddaa qaba obboloota koo. Baay'ee tokko na gargaareera. Guyyaa tokko hojjechiisuun koo baay'ee naaf gaariidha jechuudha. Maaliif gaarii akkasitti naaf taatedheen gaaffii natti ta'eetun ishii gaafadhe jechuudha. Gaafan ishii jechuun bakka hamma yaaduun olitti gaarummaan ishii waan natti baay'ateef gaaffiidhuma natti ta'eetu maaliif akkanatti naaf yaaddaan jedheen. Dhugaadha. Maaliif akkanatti naaf yaaddaannaan akkana jette tokko ati gaarii waan taateef gaarii si yaadatte. Lammata immoo jette warra keetu waa'ee keetiif waan gaarii yaada waan ta'eef akkan ani gaarii siif ta'u godhe ta'uu hin beeku garuu ati anaaf gaariidha. Ani immoo siif akkan gaarii kan godhu waatu warra kee bira jiraa jette. Jennaan eebbi abbaa koo halagaa fira siifaa godhu fira garaa siifaa laaffisu jedha yeroo hundumaa balleessee ka'ellee yeroon ofii makoo balleessee natti eekkamanii guddaa achi marga kutii fidi jedhanii kophee isaanii baafatanii qabattoo isaanii hiikkatanillee yeroo itti naaf tufanii na eebbisan sun har'a darbee akka kanatti na gargaareera. Kanaaf egaa obboloota koo bu'aan gorsaa fi bu'aan eebbaa kana fakkaata. Yeroo biraa kutaatti aanu dabaleetaniin isiniif dhiyaasa. Kanaaf egaa koomentii jalatti Waaqayyo abbaa kee umurii siif haa dheeressu.